take waaqa. Gela take. Yeroo chikaatti ani waaqa ija kiyyaalla. Araqeetti yeroo gaati. Gela take waaqa ko. Gela take waaqa ko. Gela toomi waaqa ko. Mana waaqa dhaqna jettee asitti waaqa ijaan laaltu waaqa itti dubbatu waaqa laaltee hubattu dhiistee gana mana waaqa deemna jettu obboleen itti jedhuun caatii koo nyaachaa araqee koo dhugaa kuni gubaa akka caaltutti nama qabbaneecha saniin booddee fataadha birriin jirti hin annasii yoo didamtes immoo kiisii obboleetti xiyaa keessoo na fuudhanaa kenniti ishiin garaa laafti qabradha jenna kaa caatii teenyallaa. Waaqa ko. Wayyo gooftaa biyya. Sinniite. Naafira. Algoon. Tani. Maal argita? Maal argitanii dhuftanii? Biddeen jira akka hin dhufne tasaa. Daabboon. Jira hunduu isaa jira. Akkami kun kunoo jira? Jira. Wajjin dhaqnaa ree? Kottash. Maal jettee amma maan washiitiin jira? Akkan silaa waaqan jaallaa qaba. Selana waan ta'e amma odeeffteen deemtu. Si akka feete ani kaleessa buufa amma mukaa dheeratu tokko natti. Bineensa immoo bineensa kudhan ajjeese abjuudha. Abjuudhaan ajjeese bofichas ajjeese. Ajjeese. Nan cimaa beeku. Ani nan cimaa. Sin kana gootanii ree mana waaqaan dhayita. Kottaa ta'a. Nyaatamaa miti asitti nama dhorkan. Nyaatamaa miti. Asitti garuu xiqqoo ishee booddee nyaatama. Maal wanni na tuqqu jira na eegan kuno. Waaqa ko. Waaqa ko humna ko. Inni illee si eega garuu xiqqoo ishee amma miti ta'a. Amma achitti kaadhaan jetta wayyuma tana leenatti hin bittani. Sii bitama. Maal rakkoo qabaree? Tole taashaa. Isaan kana lafa kaawwadhaa. Kanu? Wayyoo lafa si godhaare? Silaalee moo si dhiisa? Nattaasaa lakki. Nattaasaayii. Haasaa malee isa lafan keessa. Hin kaa'u. Keessa isaa baa'u gaallaanu warqeedhaan hojjetan. Rakkoon qabu bakka baantadhaa isa ofaatti rakkoon qabu. Caatii tanaa yooman deemi xaxxanaa haadhumuu geesse. Siifin namtuu rakkoon qabu. Naa bittoota kun. Siifin namtuu. Meerree wanni nyaataa jiran jenne meerraa kaa'e meerra biddeen meerra daabboon. Manni nyaataa garuu booddee isaa hin jira waan ta'eef amma sa'aatiin nyaataa waan hin ga'iniif ilaa gooftaan keenya nuyi isa jedhee nuuf jedhee du'ee lubbuusaa nuuf jedhee too ba'ee isa du'ee du'a moo'ee ka'e kana waa'ee isaa sitti hima xiqqoo ishii nu dhaggeeffadhu kan. Gooftaa isa kam? Gooftaa isa. Oomduu gooftaan ko? Wayyo oomduu ta'e. Wayyo waaqa ko oomduu ta'e oomsi jeela. Duute. Gooftaa Yesuus Kiristoosin jedhe ankeemmaan du'u. Wayyo gooftaa kee jaratti wayyo gooftaa keetti gofalla wajjin ganaa ta'e
Ganaa ta'e hundi Ankeen du'uusi du'ees immoo galuu hin danda'u. Garuu immoo isa du'ee du'a moo'ee ta'e gooftaa isa jabaa kana waa'ee isaa sitti himuu barbaanna. Ishinatti maa isa kam? Gooftaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a moo'ee ta'e isa dhaloota keenyaaf jedhee rakkattoota keenyaaf jedhee. Nuuf jedhee du'e haadha ofii isaatii du'e. Nata jeese. Ana jeese orma ofiif du'e of jalaa du'e malee ana du'e. Cubbuu keenyaaf jedhee du'e. Ani cubbuu maalan hojjedhe? Yoo waaqaa sin haadha. Cubbuu maalan hojjedhe? Mee cubbuu maalan hojjedhe? Ani cubbuu tokko hin hojjenne. Yesuusidhaan irra na buusi. Akka irra si buusuuf immoo isa du'ee du'a moo'ee ta'e kana isa kana otoo hin taane isa harkatti baatamee deemu otoo hin taane isa laphee keessatti baatamee deemu isa baattee deemu qabda malee isa harkatti baatamee inni deemu waaqa miti. Toore na attaallalta nama daabboon asirrattan kima sirbaareen illee xiqqoo jirti haa taatu hin qubsitu garuu. Inni hankee miti kan seexanaati. Hin qubsitu garuu maalaan godha. Isa yoo nama gubaayi. Kuni kan seexanaati malee hankee miti. Isa yoo nama gubaa siruma. Sishi amma maal godhettarre waan kun ayyaana ta'aa jira akkoo beelaa eegote. Illa attanii fi nuyi koo waan keenya maal laannoo maal baasnu maal kenninu garuu toluma nu jaalatee nu jaalata manis kun abee akka ittiin na jaalatu siif ibsu abee jaalali kan jaalale maal ishee ergasi jaalate gizeeti qabatte gizeeti beelofte waasiilaa kinoo kana naa kenne ka galanni isaa ga'u galata kee. Nuuf immoo isa kana otoo hin taane fayyina bara ani dhukkubsadheen jiru abbootichi gaali siin obboleessa akkana ooma dhukkubsadheen fayyaa hin qaba. Bakka fayyaa qabutti asitti dhibee narratti qaba. Dhukkubsataadhaan jenne nuti garuu. Nagaan na bulchi akka go. Caatiinis na yaalaa dhumtee ramaanan godha. Waanan godhuun qabu eenyutu na laata caatii wayya waaqa koo. Maala nyaata ijoollee beelaa si xiqqoo. Waaqa koo oduu waaqa jabaa jedhamtee jirtu si salphisanii bareedina akkana akka oduu qabdu ana warqii meeqanas si bite. Osoo si qaqqabu wayya odoo si dhiqu odoo si miiccu. Isaan bee achi dhaqanii raawwataniitu waaqa jedhanii waan isaan itti haasaa oolan hin beeku hoomtu achi jiru. Kana waaqa koo waaqani jaallaalee hammadhee argee itti bulu naaraa agas wekkoo naaraa gaban. Namni hoggaana tokko ka'e natti himaa. Saniin booddee waan baay'ee naa hojjeta waaqa koo na ilaa jee kan ka'a. Obboleota tootana waan ishii dhiise qoyatachu waaqa koo na ilaa jee. Waaqa ijaan agarre itti bulteetti ani garuu anan ijaan arguun na ilaa kaallessa. Araqeen tiyaas na ilaa guuteetti caatiin dhumte maala nyaadha qabeela. Waaqa koo. Nan dhufe kaa galata sii galchaa ture. Har'a immoo bakka dabareen ta'aa taatu sin kadhadhaa kadhaa koo naa dhaga'i. Ani immoo kadhaa kee sii dhagaa ture, si galateeffachaa ture, si baachaa ture, si jilbeeffachaa ture, si ungachaa ture, si du'aa, si gaggabaa, kosha koo kombolcha koo sin jechaa ture. Amma immoo gara kee haa taatu kaa dubbiin. Hoggaan akka silaa garuu bareeda baay'ee karaa koos naa raawwatte sitti fakkaata, natti fakkaata. Kanaan booddee walitti bareenna jarrachuma taatee jechuun gana akkanatti taatee jilbaan ummadeessite hidhaan qaba. Hidhaan qaban jilba koo ummadeessa hidhaan qabaa soomii itti maaloo nyaachuu dhiisee bakka waan naa kennetti agabuu koo bula. Agabuu nutti farrisan biyyatti beela nutti fidan soomanii. Kuni gubaa akka caaltuu sajjabee taphee. Amma kaakadhaan koo beela gooftaa kee. Dheebodhe beela'ee na nyaachisi. Dheebodhee bishaan na obaasi. Araqeen garaa na gubeera. Na obaasi na nyaachisi. Waaqa koo jirtaa hin jiru. Waaqa koo dheebodhee na obaasi beela'ee na nyaachisi. Mana hin jiru. Inumayyuu qofaanatti fidaa mana hin jiru waaqa koo. Dumbat beela'ee na nyaachisi. Dheebodhee na obaasi. Hindee waaqa akkamiitan baachaa ture. Mina aynat waaqa nama. Caati naa kenni maaloo ashiishi naa kenni.
Birris waan nama tura be qofa haatee kan ittiin jiraadha. Birricha sana dhowwate maal ta'a jira waa inni kiyya kun. Beela laata biddeessi kennu anuu beela eessa si fidamu. Anaanaa kennama waa qabu taate anaanaa kenna. Beela na nyaachisi dheebodhee noo baasi. Hin dubbattu jirtaa silaa. Naatti dubbaddu. Ana kana waaqa jeetu holii gadi baachaa ture wayyoo wayyoo. Wayyoo 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 yaa humna koo yaa humna koo yaa humna koo. Laali tollee ni mukochoo laalattee deemti. Uui maali kursiin mana jiraa biddeen nan beeleekko. Gotii hottee dhuftee. Maali waan ni keessiin kennu? Wayyoo waaqa. Waan ni keessan mandee si gochuu dadhabe moo? Wayyoo wayyoo garaa. Naa raawwatan. Si hojjetan teera. Na nyaachisa nama nyaachisuu jedhe. Na dheeboo sanaan jiraayi. Mee qoye yoo mana seetti deebitee laata duratti ture turu noonu. Moo bakka koo beela ilaata. Qoye bee? Hin dubbataa argamu dura. Gaafa nani beela biddeen fi bishaan naa kennu sitti ulfaate. Kana booda ani ifatti cita mormaati. Cita mormaati. Nan laalin irratti narraa gargar. Kanaaf argitee inni gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamu immoo beela namaa dhoowwuu namaa isa danda'udha ba'aa kee baadhu sirraa buufamaa rurrukuti siif banama inni jedhamu isa kanaafi inni ka'e waamtee si dhaga'uu didee kadhattee sirraa si dhaga'uu didee ba'aa keellee baattee sirraa fuutuu didee beeloftee dheebotteellee si nyaachisuu didee waaqa akkanaa baachaa turte argite. Tole ishee obboleetti koo eessa jira waan keessan kun? Waan keenya kan ijaan mul'atu otoo hin taane du'ee isa firfii du'aa moo'ee ka'e Yesuus Kiristoos isa jedhamu. Beelaya mana na nyaachisaa reedu dongara saarake. Dheebodhee na hubaasa. Amma baakii yesoon baadhee yoo waanis na hubaata balbala soo rukute na dhufe jechuudha. Rukuti siif banama. Baakee baadhu sirraa fuudhama akkuma jedhamsan isa hundumayyuu gochuu danda'u Yesuus Kiristoositti otoo amantee laattee kanuma hundayyuu hin taatu illee gottuun beeloftu ture. Wayyoo kan amma kaya gocha kana raawwadhuure. Xiqqoo beela'ee garuu akkamii as waan jirtu. As waan jirtu wajjumaan nanna malee garuma guddisa. Akkasiire. Isa waan hunda gochuu danda'u. Haraqee tanas nan gataare. Hin gatta isiin kana booddee kan keenu kan seexanaati waan taate baattattee gara isaa deemuu tokko illee hin dandeessu. Akkasiire. Walii baane haraqee. Walii baane haraqee. Walii baane waaqa tolfamaa. Walii baane hacaati. Walii baane Yesuus Kiristoos jedhan tokko immoo shaggaaleedhanii mee salaalla. Mee salaalla kaanuun si laallatumaan qaqayyaraa bulla. Kotta kaame hin gallaashi. Eessa jira laata yoo nammoo inni? Waaqa koo silaa gate nan deemamee silaa waaqa koo kan duraa san gate kinoo asitti. Yesuus Kiristoos jedhan tokko immoo jira. Obeelaanis nama quubsaa. Yoo waamanis nama hawwaataa, yoo rukutanis nama banaa, yoo baatanis namarraa buusa jedhan. Mee achi dhaqeetan isa laalataa ammoo beela'eetan ture. Beela'ee na nyaachise. Dheebodhee na hubaase na dide waggoota meeqasa baachaa ture isaaf sagadaa ture. Ijaan laalee. Mee kana nama okkora malee aanan ijaan laalee harkaan qaqqabaa ture iyyuu garaa naannaan kanatu garaa naannaa. Mee numan akakaa ijoollee. Iyyasuus dhufe kootu kaa Iyyasuus na hawwaan. Iyyasuus na duuka bu'ii siifan hawwaadhan jenneere Iyyasuus na duuka bu'ii hin jenneere kookka. Indee maa dhufuu hidheree jiru moona taalabtii irratti. Iyyasuus kootu kaa. Mataan nu dhufu. Iyyasuus kootu kaa dhufe. Isodaattee ishii immoo kootu si fuulduran bu'aa immoo kootu na duuka bu'ii ishii bakka. Wayyoo moo suuraa bitaan naa bitee jiru amma namatti karaa kun raawwate moo akkamii waa inni kun. Indee ilaa dhuguma ta'uun oolu meeqoyi. Meeqoyi garuu maaliif na hawwaachuu dasii hawwaatan jennee. Natti deebite kaa inni na dinna. Iyyasuus kootu kaa ishii. Isodaattee na fuuldura deemu ishii koosi fuulduran deema na duuka bu'ii. Iyyasuus maali daree ijoollee erga nu waatu. Mattaalalanii akkani jirra. Iyyasuus eenyuudhaan isa? Iyyasuus Kiroos moo Iyyasuus eenyuudhaani? Iyyasuus Kiristoos aanaa dhufe. Iyyasuus kootu kaa. Moo achitti na biraa taa'ee waa hojjechuu hafeere immoo. Iyyasuus. Jiru kan maalan godha jiru.
Anan dhoobadhe san immoo as naa kaa'ee ilaa waan kun dhuguma hojjeta joo. Galata kee yaa Yesuus. Inde aynataadhaan as naa kaa'ee sirma aynatu aynataadhaan yiddee. Awwaa anan nyaadhu sunis kinoo awwaan keenya dide sunis kinoo asiin jira laa. Abeet. Kunoo. Gizee gaala hin qabne ani ibsata sanii. Inde meeqaas naa buun. Abeet siruma amma immoo hin caalu kinoo. Hin caalu waan isaan kun waaqa dhugaatti kiyya baachaa ture tan na dide. Kana nyaadhe taphitaadha. Ere ani nyaadhe fixu si jaaladhe Yesuus Kiristoos. Si jaaladhe. Garuu hamicha kee kana maana diddee. Kuufe galata kee kuufe haynata meeqa daadhii wayinii marsoo bishaan haynata meeqa asnaa keessa gaalillee akkan galgala dukkana hin teenye asnaa keessa. Galata kee yaa Waaqayyo mana koo kanas naa guute kinoodhaan mana koo abeet. Garuu waamicha kana maaliif na didee? Yesus. Seexana tasnaa godhe moo kiyyaan duraasanii. Yesus kootu kaamaalo si yaade si dheebodhe si beelee. Kookka. Ishii kootu na duuka bulmoo si fuulduraan bu'aa ishii. Akkamitti akkana taa'u wanti kun? Hin ta'u kunis baqate. Waamicha silaan dide yorbutti shipha namaa baadhu sirraa buufamaa naan jedhe qabaa kana wonarraa buuse yoo kana naa godhe dhuguma inni waaqa kooti yoo kana naan goone immoo maalan godhare Yesuus waamicha silaana didde kaleessa Yesuus na jalaa bani ka barri dhufe Yesuus akka inni waaqni Yesuus maalan godhe ijoolleen yaari hubadhe Yesuus kootu na jalaa bani kaama Yesuus na jalaa bani ka rukutisii bana man jenne akkamiin Yesuus wayo waanu na jedhe Yesuus rukutisii bana man jenne dhageechuu rabte irra fusilaa waan immoo akkamitti ijoollee isuman bakka isuuf jedhattiin tuni Yesus bakon arah buuse kamaloon faana du'ee dadhabe Yesus. Wayyo. Lapheen na dhoota. Baadhu sirraa buufaman jenne rukutti siifanaman jenne na waamsiifan owwaadha na duuka bu'isi duukan bu'an jenne. Issobanii ijoolleen kun issobanii. Haraqee koona wayi. Haraqee kootitti deebuu naa wayi. Ogas akkanan ta'an. Haraqee koona wayyo. Hodhan ganaasi. Haadha nyaata. Laga jiraatti haraqeetu. Baadhu sirraa buufamaa. Rukutti siifanamaa waan isi duuka bu'aa jettee raawwattee naaf taalalteesti waan na baachisaa turte. Ani siin oode kanan booda. Lakki dhuguma ergichi akkasumiti ba'aa baadhuu jedhamu ba'aa isa feestaa kun madaabaraa baattee deemtu otoo hin taane hiikkasaa jechuun akkasii miti. Waaqayyo akkasii. Ati ba'aa baadhu sirraa buufamaa. Rukuti siifannoo jedhee ba'aa sitti laphee na dhoose ba'aa fidee dhufee takka uleedha meeqana sitti xaara ture. Akkasii miti baadhuu sirraa buufamaa. Rukuti siibbanama inni jedhamu Waaqayyo laphee keetiin amantee yaa Waaqayyo ba'aa kanarraa buusi jechuun cubbuu keenya fi rakkina keenya nurraa fuudhii. Rakkina keenya kana dabarsinee gara keetti dabarsinee irraa nu immoo rakkina keenya ba'aa keenya inni nu baate isa malee nuyi ba'aa rakkinaa baachuudhaaf nyaanne waan ta'eef inni nuuf jedhee ba'aa rakkinaa nu baateera. Nu immoo ba'icha baachuudhaaf nurra hin jiraatu ba'aa keenya baatee waan inni nu jiraachise ba'aa keenya ba'aa lafarraa nuyi baachuu hin dandeenye baachuun nurraan eegamu. Garuu immoo rukuti siibbanama ba'aa kee baadhu sirraa fuudhama kan jedhame gara Waaqayyootti cimii mana Waaqaa kadhannaa kadhadhu. Gara Waaqatti deebii fuula Waaqayyootti deebii fuula Waaqayyootti deddeebitee araaraaf dhiifama gaafatte wanti hundiyyuu isa biraa hin argama. Beeloftes kan si jiraachisu isa kan si hubeessa waan ta'eef kanaaf malee ba'aa kee baadhuu dhaqi ba'ichi sirraa akka fuudhamuuf otoo hin taane Waaqni dhufee ba'aa kee sirraa fuudha otoo hin taane isaati ba'aa baattee deemtu kan sirraa fuudha otoo hin taane garuu si jijjiira qalbii keenya gara Waaqatti deebi'iidha malee ba'aa kana baadhuu dhaqiitoo
barrii manaa qabaa barrii manaa kana rurrukuti sii banamaa miti. Garuu waaqayyo waan ittiin gochuu danda'u ati qalbii keetiin itti deebitee gara isaatti yoo amante inni hundaa gochuu danda'a waan ta'eef qabeenya san namaa kennu fayyaa san namaa kennu isaaf. Kanaafiyyuu amma ka'ii gara waaqaatti mana waaqaa deemnaa wanti isaa akka ta'e fuudhannee achi hubata. Akkas tureedha. Akkas. Wayyoo nan goonedha sila akkas jettan jedhee tanan egaa. Ani kallattumanii kadhekkoo. Akkasitti. Simmaan dhoossitallee obbola akkanaa kana oduun qabu yoo edaa akkas ture. Akkasitti malee. Maafan lapheedha dhooyyoo. Tunis abaddu kana bara baay'ee laphee kun hawwa turte. Waan turtamaa sunis kanaan booddee akkas jechuudha edha. Ani ba'uma bahadhu sirraa buufamedha seekkoo. Wayyoo akkasiidha. Kuni mana isaa jira akkanatti midhaganii deemanii mana isaa. Akkanatti deeman. Midhaganii shurshuranii. Akkanatti deeman mana isaa. Keenya koo uffata xaamu namatti nu uwwisanii beeku. Beekan isaan. Isaan beekanii mee? Wayyoo bara meeqa kanan baa gandaa baachaa ture. Anan baa seexanaa ture. Gati kunis ani isaanitti akkasitti itti waaqessaa ture kuma. Wayyoo. Ansaanii nun barbaachisu ganneera. Ansaanii haba dhugaa hundu. Hundu haba ansaanii gati. Nama bareechuu sirumaan ilaalai. Dhuguma kuni waaqa dhugaa. Waaqa na deeffateef galannaa ta'u jettanii reema. Waaqayyo haa galatamu. Waaqayyo waan gara mana isaatti si deeffateef galanni ulfinni isaa haa ta'u. Ameen isaa haa ta'u. Galateeffannaa isaa naannessee gara mana isaatti si deeffateef galannaa ta'u caatii ashiyaa waan hundarraa kutoota biyya lafaa waan si deeffateef waaqa kana galateeffannaa galanni ulfinni isaa haa ta'u. Waaqaan eebbifame haa ta'u. Naaf kenne waaqayyo sammuuf qalbii.